Maqaasaa kan sodaataniif beektuu haaraatu ba'a. Warra kan waaqayyootiif barana waatu ta'a. Maqaasaa kan sodaataniif beektuu haaraatu ba'a. Warra kan waaqayyootiif barana waatu ta'a. Abdii cimaa amanamaa kan namnuti. 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 Jiraachuu keenya tajaajila yoo gooftaa keessa keenya maddii dhokataan jira harka isaa keessa hunda ga'eessa qabna kana boonnee jiraanna waan lafaaf hin namaanu samiirraa galma qabna. Abdii cimaa amanamaa kan namnuti. 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 Abdii cimaa. Akka ulee sibiilaa markaba qabee dhaabu qabna abdii amansiisaa kan lubbuu qabee dhaabu. Bu'uurri keenya Yesuus qilleensi raasee Yesuus wanta inni nuuf qopheesse hayyuun addunyaan ibsu. Abdii cimaa amanamaa kan namnuti. 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 Karaa hundaa yoo rakkanne garuu baddoo hin baanu. Waan goonu yoo wallaalles tasaa abdii kutannu. Doonii nu keessa jirru addunyaaf amansiisa. Bobaa abiddaa keessa oolchee beeka ijoolleessa. Abdii cimaa amanamaa kan namnuti. Abdii cimaa amanamaa kan namnuti.